Maqaan koo Dibaabee Magarsaan jedhama. Abbaa Malkaa keessatti immoo taatee dursittuu qabadhee achi keessaa warra durbaa keessaa jechuudha shamarran keessaa. Ilma koo jilba kee gatteen deemee. Maqaan koo Qananiisoo Boqaa jedhama. Fiilmii Abbaa Malkaa irratti immoo taatoo dursaa yookaan maqaa kaaraakterii Malkaa jedhamuudhaan kan inni taphadhe. Abbaa Malkaa fiilmii afaan Oromoo garee barattootaa fi barsiisota akaadamii Abbaa Lataatiin dhiyaatedha. Dilbata darbe bakka daawwattoonni danuun argamanitti kan eebbifamee daawwiif dhiyaate fiilmiin kun sinimaa afaan Oromoo keessatti waan hedduu kan fooyyessedha jedha. Barreessuun kan irratti hirmaate barsiisaa Habtee Baqqalee. Wanti adda isa taasisu tokko ogeessota muuxannoo gahaa fi hubannoo gahaa qabaniin qophaa'e isaan alatti hirmaattonni fiilmii kanaa namoota 100 olidha. Kun fiilmii afaan Oromoo keessatti isa jalqabaa taasisa. Qulqullinni isaas immoo wantoota hundumaan amma nuu danda'ametti wanta jenereeshinii keenya kana madaaluu fi isa duukaas immoo deema kan jennudha. So kanaan xiqqoo adda ta'a jedhee yaada. Seenaan fiilmii keenya already afoola folkloorii hawaasa keenya irratti kan xiyyeeffatedha. So istooriiwwan adda addaa keessatti hin ka'u. Yoomessi isaa bara 1970moota keessadha. Bakki isaa ispeesikaalii gara wancii kanatti waraabbisaa taasisne garuu wantoota achi fakkeessan yookiin immoo achi ta'uu isaanii kan eeruu nu laatan fiilmii irratti jiru. Qananiisoo Boqaa fiilmii kana gubbaatti taatoo hangafaa gama dhiiraatiin Dibaabee Magarsaas gama shamarraniitiin fiilmii kana irratti hirmaatan. Fiilmiin Abbaa Malkaa anaan gara addunyaa aartiitti reefuu waan na fidedha. Malee kanaan dura aartii keessan turre dheessuu nan danda'a. Dadhabbii nuti achi keessatti dadhabne milkoomina nuuf fide. Beeloo kufuu ko'uu bu'aa beeleen jiran hundumtiyyuu fiilmii Abbaa Malkaa akka bareechu godhe malee akka nu dadhabsiisan jiru. Ana dabalatee kiruun Abbaa Malkaa keessa ture hundumtiyyuu guyyaa tokko dadhabee jedhee dubbatee hin beeku. Barattuu Abbaa Lataa Aktiingi Akaadaamiin ture. Asumarraanidha kan fiilmii kana hojjedhe. Yeroo dheeraadhaafidha kan inni asii baanee iddoo biraatti hojjetaa ture. Garuu yeroo bareedaa qabna ture. Ispiriitiin nu gidduu ture. Kiruun achi keessa turan kiruu baay'ee ariifiidha. Nuufiyyuu akka yeroo jalqabaan turre muuxannoo waliif firaa akkas akkasiidha. Namoota achi keessa turanis namoota ciccimoo waan turanii fi qaala gammachuu haala namatti toluun xumurre. Egaa aartii Oromoo ta'ellee chaalenjii wanti hin dhabne hin jiru. Garuu chaalenjii himuurra chaalenjicha sana cabsanii dhufanii immoo milkaa'inaan kana hojjenne jedhanii uummata gammachiisuun immoo danqaawwan nuti darbine sanaaf dhimma guddaa goone akka nuti naasofne nu taasisa. Fiilmii Abbaa Malkaa dilbata darbe galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaatti eebbifamee agarsiifames daawwattoonni danuun irratti argamanii galmis guutee jira. Barsiisaa Habtee Baqqalee kanatti danuu gammannee jedha. Gama tokkoon dheebuu aartiiti. Lamaffaa kaayyoo mana barumsichaa fi manni barumsaa kunis immoo hawaasa keenya bira karaa toora sooshaal miidiyaatiin hawaasa bira qaqqabaa tureera. Hojiin keenya hojiin barattoonni keenya hojjetanii wantoota nuti hojjennu piroofaayiliin keenya kanaan dura hawaasa biratti fudhatummaa waan argateef daawwataan illee nu amanee dhufe. Nu amanee dhufe akkuma argite galmi guutee ibin walakkaan ofirra deebi'anii sokkan. Iddoon galmii nuti qabnuu fi haalli namootni itti dhufanii humnaa ol waan ta'eef jechuudha. Qulqullina akkasitiin kan hojjetamu fiilmiin afaan Oromoo muraasadha. Garuu akkasitiin yeroo uummata bira gahu uummata kanaaf mala wanti kun baay'ee namatti tola ture. Miirri isaas miira baay'ee gammachuudha. Namoota as turan irraas miira bareedaan argaa ture. Wanta baay'eedha kan isaan fiidbaakii isaanii nu kennaa turan wanta baay'ee namatti tolu ture. Namni akka kanatti gaafa dhufee ilaalu baay'ee gammadeera. Kana booda fiilmiilee hojjetamanii fiilmiilee bifaman irratti akkuma ammaa mooraalii yoo taatan amilee namaa laattuu hedduu nama jabeessu bateef amileen keessan hojjettoota fi artistoota Oromoo biraa ammallee dhibamiin uummata Oromoon jedha. Wabii Kabbadaa eebba fiilmii kan gubbaatti isaa arge waa'ee Abbaa Malkaa akkas jedha. Walumaa gala waan haaraadhaan guutee jechuu dandeenya. Waan haaraadha jechuu caalaa jechuudha. Waan haaraa maaltu keessa jechuu caalaa walumaa gala fiilmichi wantoota haaraadhaan guute. Daawwattoonni illee waan komii kana dura hin beektu beekamaadha. Kana dura fiilmii afaan Oromoo daawwataan hin jiru. Namni galma seenee daawwatu hin jiru. Waan akkasiidha yeroo hedduu komii akkasii ka'a. Garuu yoo itti dhimmanii hojjetan cabsanii akkuma nuun kana dura jennu waan mi'aa waan dhamdhama foolii gaarii fageenyarraa nama harkisuu danda'u yoo hojjetan akkuma nuun irraa agarre sadarkaa itti oodeensi yookaan daawwataan bakka taa'u dhabee dhaabbatee fiilmii ilaalu rageenyee jechuudha. Finfinneetti sanuu hiriira galma kana seenuuf daandii irra ture ija kaameeraa keessanii bu'ee radheen yaada. Walumaa galatti daawwataanis fiilmichis wantoota hundumtuu waan haaraa argine arga. Milkina fiilmii Abbaa Malkaatiif Akaadamiin Abbaa Lataa ogeeyyii horachuudhaan hojii boonsaa hojjetee kan jedhan qopheessitoonni fiilmii kanii ammas ogeeyyii aartii Oromoo kan eger tarkaanfachiisuu jedhan as baasaa sinimaa afaan Oromoo guddisuudhaa fi xiyyeeffanneerraa jedhu. Dargaggoo Leencoo Fiqiruu Qanaa hundeessaa Akaadamii Abbaa Lataa akkasumas immoo
fiilmii Abbaa Malkaa kan qopheessee dhiyeesse isadha. Gara fuulduraattis kaayyoon keenya kanumaadha jechuudha. Ijoollee hin barsiifnaa, hin hojjechiifnaa, isinii kenninaa, hin barsiifnaa, hin hojjechiifnaa, isinii kenninaa. Zan namoota barateen addunyaan fiilmii industirii afaan Oromoo akka guutuudha kaayyoon keenya. Nama dhuunfaadhaan eegallee yoo nageenye irra imagine without any sponsor kan muuvii kana hojjenne mana barumsaa kana asiin geenye rakkoon qabu nuun warra sababa himatee hojii dhaabu miti. Garuu kana booddee qaamoleen mootummaa, miti mootummaa, hayyoonni, abbootii qabeenyaa yoo nu cina dhaabbatanii na amanaa fiilmii afaan Oromoo gaanfa Afrikaa irratti guddaa gochuu dandeenya. Qindeessitoonni akka jedhanitti fiilmiin Abbaa Malkaa sagantaadhaan guutuu biyyaa fi bakkeewwan filatamootti armaan duuba kan agarsiifamu ta'a. Jilba kee gattee hin deemin. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra. Alfa isa.